Jara jirtu hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu Hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan ta'e isin hageessu jecha har'a viidiyoo barnoota StreamYardiitiin wal qabatu tokkoon qabadhee jira. Viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee StreamYardiin bu'aa guddaa qaba. YouTube chaanaalii irrattis akkasumatti sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti live streamii seenuudhaan akka followeriin or subscriberiinis ta'ee beekamtiin teenya dabaluuf sooftiweera gahee guddaa taphatudha. Kaampaanii of danda'e StreamYardii kan maqaa isaa moggaafatee yuutuubii, feesbuuk, sooshaal miidiyaalee liinkii garaagaraatti wajjin wal liigaltee godhee hojjechaa jirudha. Akkamitti akka StreamYardiitti fayyadamuudhaan feesbuuk irratti akkaataa itti laayivii ittiin seenan tokko isin agarsiisa. Egaa kallattumaan na hordofaa jecha warri as taayituuf sabskraayibiin godhin chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jecha kallattumaan na hordofaan isiniin jaa. Jalqaba biroozarii banuun dirqama ta'a. StreamYardii laayivii seenuuf maal gootanii jalqaba biroozarii erga kana banataniin boodatti kun amma feesbuuk kiyya kanarratti laayiv streamii StreamYardii fayyadamuudhaan seena yoo jee maaliin godhaa jalqaba akkuma biroozarii banteen niw taabii jettee bantee StreamYardii jettee seenuun dirqama ta'a. Barreeffattee seentaa jechuudha. StreamYardii an ammaan dura waan hin barreesseef asinaa dhufaa garuu isin gama gubbaa kanarratti StreamYardii jettanii barreeffachuun isiniif murteessaadha jechuudha. Erga seentaniin boodatti StreamYardii jettanii barreessitan booda maal gootanii karaa salphaa ta'een kallattumaan gara StreamYardiitti isin geessa. YouTube moo Facebook moo Facebook illee gruupii qabaa, peejii qabaa. Akkasumatti Facebook normaaliidhaan seenuu deemta akka ta'e addaan baafattee achiin boodatti seentaa jechuudha StreamYardii. Erga kanatti StreamYardii jettee ittiin seentee boodatti kiriit bakka ittiin jira. Kiriit irra kiliik gootaa kallattumaan gara live streamii si fida jechuudha. Live streamii irratti gabbuuta. Amma YouTube wajjin seeneetiin jira, Facebook wajjin seeneetiin jira. Saniifuu Facebook wajjin seenuun barbaada taanaan Facebook wajjin hidhadhaa jechuudha. Ani ammaan duratti feesbuukaan seeneetiin jira saniif asin naafiti garuu isiniif hin fitu. Saniifuu dirqama maal godhu qabdanii asitti aad mallattoo jettu tana tuquudhaan feesbuuk peejii moo gruupii or piroofaayilii ijjeessi gaafata. An amma piroofaayilii wajjin seenuun barbaadaan jaanii irra kilik godhaa jechuudha. Akkuma yuutuubii irratti hin seennu feesbuuk irratti hin seennee feesbuuka keenya guddifnee feesbuukni illee hin dhiyeenyatti kafaltii waan eegalee jiruuf kafaltii argachuu dandeenya. Akkanatti raayit sii godhaa. Erga siin boodatti ni deebita jechuudha. Erga seenteen boodatti maal gootaa ammaan dura waan hin seenee jiruuf asin naa fidee jira. Isuma kana wajjin seena. Erga irra kilik godheen booda taayitilii niin barreessaa jechuudha. Fakkeenyaaf weelkaam jedhumaan barreessaa. Taayitilii mataa kiyyaati. Isuma kana diskiripshinii irrattis waan niin barbaade barreessuu danda'a. Isinis kan barbaadan barreessuu dandeessanii. Akkasumatti karaa salphaa ta'een waan isiniif dhiyaatu barreessuun dirqama ta'a jechuudha. Achiin boodatti iskajuul godhuu yoo barbaadan yoonii fi yeroonii fi biraatiif seenuu barbaadan akkasumatti taambinalii illee ol baafachuu barbaadan taambinalii irra kilik gootanii imeejii ediit godhatanii qabdan kan taambinalii gama gubbaa irratti akkuma StreamYardii laayivii yuutuubii yeroo seentan imeejiin taambinaliidhaa barbaachisu kan feetan filattanii ediit godhatanii kakaattan yeroo ol baafachuu dandeessanii jechuudha karaa salphaa ta'een. Anuma fakkeenyaaf isa kanaan ol baafachuu yoo ta'e irratti kilik godhadhaa imeejiin barbaadu san akkanatti appilaayin jaanii achiin boodatti cheenjii yoon godhuu barbaadde cheenjii imeejii jira gama harka mirgaa achiin boodatti maaliin godhaa kiriit biroodkaastiin godhaa jechuudha. Ergasiin boodatti kallattumaan gara laayiviitti nu oofa ni ilaallaa walumaan kallattumaan nu hordofaa jecha yeroon fi viidiyoon keenya isin bira ga'u laayik sheer godhuun dagatinaa jenna. Erga kanatti seeneen boodatti maal jaamma iskajuul waan gooneef zaa hangana irratti jira. Yoonii fi kallattiin ammumaan seenuu barbaadate inter studio jeetiin seenaa jechuudha. Zaan barbaadetti inter studio ergaan jeen boodatti kallattumaan gara laayiviitti nageessaa jechuudha. Kallattumaan gara laayivii nageessaa erga karaa na dhufeen boodatti laayivii seenuudhaaf isteeppii dhumaarraan jira. Wantoonni godhuu danda'u kaameeraa waraabbii yoo barbaadde kaameeraa istiriim kaamii haa'ungoota kun sagaleedha. Dispilay neemii immoo dispilay neemii asirratti ediit godhuus ni dandeessa. Amma akkana cheek gootee ilaaltee jirta sagaleen banaa akka ta'e karaa salphaa ta'een saniifuu asiin kana muut godhuu dandeessa. Or isa kana sagaleen akka hojjetu ilaaltee achiin boodatti
maqaa itti display ta'u asiin ilaaltee yoo feete edit gootaa kana yoo feete waan barbaaddu gootaa anamma fakkeenyaaf maqaa YouTube chaanaalii kiyyaatiin barreessa. Ergasiin booda maaliin godhaa Enter Studio jaanii jechuudha. Kun step isa dhumaati. Ergaan Enter Studio jeen boodatti kanuma Facebook hojii malee YouTube hojii miti. Asirratti gastiilee ni filatta. Nama tokko qofa asirratti nama lama wal cinaa nama sadii kan barbaadu irra filattee ergasiin booda maal gootaa gama gubbaa kanarra dhuftee bakka go live jettu jira. Go live with my Facebook ettaani. Ergasiin boodatti akkanatti si gaafata saddeet geessee jirti moo amma seenuu barbaadde siinjaa amma seenuu barbaadde ettaani go live ettaan kallattumaan Facebook kiyya irra deemtee immoo an live irraan jira jechuudha. Akkuma YouTube'itti waan adda addaa irratti hojjechuu dandeessanii akkasumatti classical muuziqii illee banuu dandeessanii ni ilaaltan amma live irra jiraachuu fi jiraachuu dhabaa kiyya karaa gabaabaa ta'een ni ilaaltanii jechuudha. Ergaan akkan iyyeen boodatti maaltu jira akkanatti live irra jiraachuu kiyya no welcome taayiti mata duree juun an live seeneetiin jiraachuu namoonni asirra dhufanii na hordofuu danda'an amma maaliif fayyadamee StreamYard fayyadamee kun Facebook kiyya karaa kanaan Facebook keessanii fayyadamtanii streamii live seenuu dandeessanii jaa arraa viidiyoon keenya kanuma hanga yerootti anu walitti dhiibnutti nagayaan turaa viidiyoo keenya waan daawwattaniif galatooma yeroo gaarii